Kilabni kubbaa miilaa England seenaa waggoota 130 olii qabu Arsenal maqaa guddaa addunyaa irratti horateera. Waancaa hedduu injifatee Arsenal yeroo ammaa yeroo murteessaa keessa jiraachuun wal nama hin gaafachiisu. Kan nama ajaa'ibu ammoo waggoota 20 oliif kilabichi waancaa Premier League kaasuu dadhabuun isaa dheebuu waancaa abjuu kilabichaa qofa osoo hin taane dheebuu deeggartoota isaa qalbii rarraasee hambisedha. Erga leenjisaan Arsenal yeroo ammaa Mikel Arteta dhufee as jijjiiramni guddaan jiraatus jalqabbii wal morkii irraa eegalee haga qarqara xumuraa ga'utti kilaboota isaa morkatan hunda dursee dhuma jala geeba kaasuu dadhabuun sadarkaa itti aanuun xumuruu amaleeffateera. Sababa kanaas deeggartoonni isaa garee deeggartoota faallaatiin barabaraan geeba kaasuuf osoo hin taane warra geeba kaasan duuba dhaabbattanii gorora gomjii cobsuuf uumamtan ittiin jedhu. Bara kanas Arsenal akka amala isaa dursaa kan ture amma dorgommii isaatti laaffachaa dhufeera. Fiigichi ijoollee haga mana daabbootti jechuun yeroo itti mammaakanis ni dhaga'ama. Leenjisaan Arsenal Mikel Artetaan yeroo ammaa kana dhiibbaa guddaa jala seeneera. Oduun Artetaan kilabicha gadhiisee deemuu mala jedhus ni dhaga'ama. Egaa Artetaan kilabicha gadhiisee ni deemaa hoo? Yoo deeme eenyutu bakka isaa bu'aa? Dhugumaan akka dubbatan ammoo Fabregas ni dhufaayii kan jedhus gaaffiidha. Egaan hordoftoota keenya gabaasa keenya keessatti seenaa irraa kaasee haga haala ammaatti xiinxala qopheeffanne isin biraan geenya nu waliin tura. Kun miidiyaa Abdii Sabaati. All started in 1886. A group of workers from the Woolwich Arsenal factory decided to form a football team. Arsenal bara 1886 London keessatti kilaba hundeeffame yoo ta'u jalqabarratti maqaan kilabichaa Dial Square jedhama ture. Booda Royal Arsenalitti achis Arsenal jedhame moggaafame. Bara 1913 gara North Londonitti imaluudhaan morkataa isaa Tottenham wajjin diinummaa cimaa ijaare. Innis kanarra North London Derby jedhamudha. Bara 1930 keessatti Arsenal liigii Ingilaandii keessatti humna cimaa qaba ture. Seenaa isaa keessatti yeroo hedduu waancaa FA Cup fi liigii injifateera. Hayyuun kubbaa miilaa Simon Cooper akka jedhutti kilaboonni seenaa cimaa qaban yeroof kufaatii keessa ni seenu. Seenaa isaanii irrattis abdii ni ijaaru. Arsenal ammoo seenaa abdii guddaa qabu ijaaruu kilaba danda'edha jedha. Bara 1996 leenjisaan Arsene Wenger gara Arsenal leenjisuutti dhufuun jijjiirama guddaa fidee ture. Waancaa Premier League 3 injifatee FA Cup 7 akka bishaan taliilaattis dhudha'ee bara 2003-2004 taphoota 38 osoo hin mo'amin xumuree. Kunis Invisible isa jechisiise. Barreessaan David Goldblatt akka jedhutti Invisible jechuun seenaa qofa hojjechuu miti, sirna taphaa jijjiiruudha jedhe. Garuu erga bara 2004 booda waancaan Premier League gara dallaa Arsenalitti hin deebine. Sababoota waancaa Premier League dhabuu isaa keessaa tokko ijaarsa Emirates Stadium fi rakkoo maallaqaa ture. Dorgommii Manchester City fi Manchester United wajjinis cimsee itti fufeera. Erga Wenger deemee booda Unai Emery dhufee garuu innis kilabicha keessatti tasgabbii jijjiirama eegamu hin finne. Bara 2019 Mikel Artetaan leenjisummaan muudame. Projektiin inni qabatee dhufes Rebuild jedhamee leellifame. Bara 2020 Artetaan FA Cup injifachuu ni danda'e. Garee cimaa dargaggoota boonsan taphattoota jajjaboo akka Saka, Martinelli fi Odegaard irratti ijaare. Arsenal gara Champions League'ttis ni deebi'e. Akka Gary Neville jedhutti
Riibuuldi jechuun obsa jabinaa fi waancaa walitti makuudha. Garuu deeggartoonni waancaa barbaadu ammas akka eegame hin taane akkuma bara darbee jabaatee dursummaa isaa qabatee kan turee fi qabxii hedduudhaan caalmaa kan qabu ture. Taphoota torban darban keessatti garuu qabxii 21 keessaa 10 qofa argate. Rakkoon ijoo isaa ammoo sarara duraa tasgabbii dhabuu fi hanqinni meentaal istiraateejii ifatti mul'ateera jedhame. Deeggartoonni isaanii tokko tokko kubbaa bareedaa taphanna garuu goolii galchuu irratti suuta jenna jechuudhaan ofitti baacu. Ispoortii saayikooloojii irratti qorattoonni akka jedhanitti yeroo dursanii jiranitti tasgabbii fi hooggansi murteessaadha. Arsenaal ammoo yeroo dhumaaf tapha goolabaa irratti tasgabbii dhabaa jira jechuun kun sodaa guddaa ta'uu addeessu. Kan nama dhibu ammoo taphni kilaba Wolves waliin yeroo darbee taphatee mallattoo rakkoo guddaa keessa jiraachuu isaa ifatti mul'iseera. Innis osoo Wolves 2-0 dursuu 2-2 xumuruu isaati. Kun agarsiisa tapha xumuraan rakkachuu fi dhiibbaa xiinsammuu keessa jiraachuu isaa agarsiisa. Xiinxaltoonni kubbaa miilaa tokko tokko akka jedhanitti gareen waancaa barbaadu tapha akkasii qixa hin ba'u. Wolves kilaba gabatee liigichaa irraa sadarkaa dhumaa irratti kan jiru yoo ta'u dursaa liigichaa wajjin qixa ba'uun ijoo dubbii miidiyaa ta'eera. Egaa haaluma kanaan odeeffannoon tokko tokko Arteetaan Arsenaal gadhiisee gara Baarseloonaa leenjisuutti deemuu danda'a jedhu. Yoo inni deemi ammoo maqaan Seeskii Faabrigaas akka waan inni bakka bu'uu maluutti odeeffama. Faabrigaas yeroo ammaa kilaba Koomoo leenjisaa jira. Taphattoota haala gaariin leenjisee waliin hojjechuun maqaa gaarii horachaati kan inni jiru. Garuu muuxannoon isaa kilaba guddaa Arsenaal hoogganuuf gahaadha gaaffiin jedhus ni ka'a. Deeggartoota amanamoo hedduu kan qabu Arsenaal UK, Afrikaa, Ameerikaa fi Eeshiyaa keessatti deeggartoota miiliyoonaan lakkaa'aman horateera. Humna maallaqaa fi investiroota cimaa irrattis ijaarameetu argama. Garuu maallaqni qofti waancaa hin fidu. Sirni tasgabbii fi murannoon jabaa murteessaadha. Gaaffii guddaan Arteetaan waancaa bara kana haala isaa jijjiiree of jabeessee kan kanaan duraarraas baratee kilabichaaf waancaa ni argamsiisa moo jijjiirraatiin bakka biraa deemee leenjisaan haaraa dhufa laata? Kanaaf ammoo taphni inni darbii Tootenaamii fi Cheelsii waliin qabu murtii isaaf bu'uura ta'uu danda'a. Hayyoonni tokko tokko obsaan tasgabbaa'ee piroojeektii eegale itti fufuu akka qabu ni gorsu. Kaan ammoo yoo waancaan kilabichaaf hin dhufne jijjiiramuun isaa dirqama ta'a jechuun yaada isaanii qoodu. Arsenaal yeroo ammaa qormaata guddaa keessa jira. Seenaa guddaa qabaatus amma yeroo murteessaa keessa darbaa jira. Gara fuulduraatti Arsenaal waancaa nyaatamoo leenjisaan amma Arteetaan kilabicha gadhiisee Faabrigaas ammoo akkuma jedhamaa jiru dhufee kilabicha leenjisuu itti fufa laata? Kun miidiyaa Abdii Sabaati. Saba guddaa waan taaneef miidiyaa guddaatu nuuf mala.